xayyaaraan deemtanii beeytanii mee yoo hin beeytan ta'e isin haa gaafadhu. Balalliin biyya keessaa maal jedhama? Domestic flight. Domestic flight. Akka dogongorre yeroo hedduu isin fayyada warri hin deeminillee warri deemtanillee amma boodaaf baradha. Inni ta'an immoo balalliin biyyaan alaa gara biyya Itoophiyaa irraa gara biyyoota biraa maal jedhama? International flight. International flight jennaan jecha. Good. Inni sadaffaa xayyaara keessatti iddoon namoonni baay'een taa'an. Right? Garri gad aanu sun maal jedhama? Maalii class jedhama? Mee warri xayyaara yaabbattan himaa adda guditeessani. Right? A business class jennaani? No. Maal jennaani? A economic class. An economic class jennaan jecha. Good. Inni faallaan isaa immoo ka gara duraatti argamu ka namoonni mallaqa kaan irraan adda ta'e yookaan isa qaalii ta'een kafalanii yaabbatan sun maal jennaan? Indageeneeriif business class jennaan jecha. Business class jennaan jecha. Good. Inni ta'an immoo mee kan isin haa gaafadhuuti salphamatti isin tunaa deebisa jecha warri xayyaara yaabbattan ta'ee kan yaabbate mee yaala karaan keessa deeman xayyaara keessatti cinaadhaan teessoo jira qixxeen kun maal jedhama? Like kolidarii isa jennuun kun maal jedhama xayyaara keessatti? Maal jedhama? Isin dhagaan jiru ka warri xayyaaraan fitan. Aisle? No, aisle osoo hin ta'in isin hin dubbifamu maal jenna? Aisle. Aisle jennaan jecha. Barnoota keenya kanarraa wanta haalaan barbaachisaa ta'e kan yeroo kamuu isin fayyadu barattan jedhee abdii qaba. Videoon keenya isinitti tolee repost and copy link waan achirraa fudhiisaa. Repost and copy link dirqama isinitti haa ta'u guyyaa gaarii hasta la vista.